tasaa qulqulloota isaa wareegamtoota isaa jireenya addunyaa kanaa waa'ee mootummaa isaatiif jecha lubbuu isaa dabarsanii du'atti kennanii wajjin lafa kanaa kaasee hanga teessoo isaa tsaraa Ariyaameetti ba'a biiftuutti kaasee hanga lixasheetti kaabaa kaasee hanga kibbaatti uumama isaa dadhabee lamaan fuula duratti kan argamaniif kan hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatamee kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa Waaqayyo afaan keenyaa Waaqayyo fayyisaan keenyaa maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate haadha isaa qulqulleetti giftii keenya maaramiin kan asitti walitti nu sassaabee anan nama dadhabaa bakka hin jirutti isin immoo bakka isin jirtanitti Waaqayyo inni jabaa Waaqayyo inni hundumaa beeku Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa maal fudhadheetanii fuuldura Waaqayyootti dhiyaadha. Macaafa raajii Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6. Waaqayyo gooftaan gooftotaa Waaqayyo mootiin moototaa cimina isaaf jabina isaa Waaqayyo hunduma keenyaaf laatee Waaqayyo jalqabaatii hanga xumuraatti hunduma keenyaa wajjin ta'ee Waaqayyo nu haa barsiisu. Egaa sagalee cimaa sagalee guddaa sagalee ulfaataa kana kan dubbate raajaa Waaqayyo kan ta'e Miikiyaas jechaadha. Miikiyaas jechuun nama guddaa nama cimaa Yihuudaa Samaariyaa Yerusaalem keessa naanna'ee waa'ee mootii moototaa waa'ee jabaa jabdootaa isa hundumaa gochuu danda'u. Namnis fuuldura Waaqayyootti yoo dhiyaateef bu'aa maalii argata? Fuuldura Waaqayyootti hin dhiyaatu yoo ta'e immoo maaltu saffi dhiyaata kan jedhamu ifaaf ifatti hafuurri qulqulluun isaadhaaf ibsee dhaloota bara sana jiranii fi dhaloota har'a jiruudhaaf hanga xumura biyya lafaa kanatti raajii kana nama raajeedha. Egaati namni kun kan inni dhalate biyya Yerusaalem irraa gara Filisxeem gara kibbaatti kan argamtu kiiloomeetira 32 fagaattee kan argamtu magaalaa Meershet bakka jedhamtutti dhalate. Raajaan kunis namni guddaan namni cimaan kun bara itti dhalate keessa bara 740 bara raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayyaas namni jedhamu bara itti raajaa ture mandara cubburraa deebi'aa biyya cubburraa deebi'aa gara Waaqayyootti dhiyaadhaa gara Waaqayyootti namni hin dhiyaanne hin badaa garuu namni Waaqayyootti dhiyaate badiisa guyyaa boodaa sanaa eekamsa guyyaa boodaa sanaa adabbii guyyaa boodaa sana jalaatii oolaa jedhee raajii guddaa kan nama raajaa turedha. Egaati raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayyaas umurii dheeraa bara 740 kaasee hanga bara 668tti yommuu raajuu raajaa Waaqayyoo kan ta'e Miikiyaas namni jedhamu garuu bara 740 kaasee hanga bara 695tti raajee hagayya gaafa 22dha nama boqottee. Egaati seenaan isaadhaa waa baay'ee tarreessuudhaaf amma seenaa isaa keessan naqu. Amma garuu anaaf isiniidhaan kan barbaachisu fuuldura Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf maal fudhannee dhiyaanna? Eeyyee dhugaadhumatti namni addunyaa kana keessa yommuu jiraatutti immoo Waaqayyo fuulduratti yeroo meeqa dhiyaata kan jedhamu hiikoo kitaaba qulqulluudhaan kan barannu ta'a. Egaati dhugaadhumatti addunyaa kana keessa yommuu jiraadhu yaa Waaqayyo maal qabadheetanii fuuldura keetti dhiyaadha. Jireenya addunyaa kanaa odhaa namatti fakkeessite addunyaan kun odhaa argee dhabiidhaa ogummaan addunyaa kanaadhaa beekumsi addunyaa kanaadhaa nama gowwoomsaa taayitaan addunyaa kanaadhaa qabeenyi addunyaa kanaadhaa nama gowwoomsiti yaa Waaqayyo maal qabadheetanii gara mana keetitti dhiyaadha. Yaa Waaqayyo fuuldura keetti maal qabadheetanii dhiyaadhee ibidda bara baraa sana jalaatii soona jedhe dhugaadhumatti Waaqayyo fuulduratti maal qabannee Waaqayyo fuulduratti maal fudhanneetu eekamsa guyyaa boodaa sana murtoon laatamuun hin oolu waan ta'eef yogguu murtoon laatamuu gaafa ilmi Maariyaam mootiin moototaa jabaa jabdootaa kan ta'e murtoo laachuudhaaf ni dhufa. Murtoo sana laachuudhaaf fuulduratti garuu har'a yeroo lubbuudhaaf jirrutti Waaqayyo fuulduratti maal qabannee dhiyaanna laata? Eeyyee akkas jedhe jecha cimaa tokko dubbate yaa Waaqayyo an fuuldura keetti qabadhee kanan dhiyaadhu seexanni daabiloos kan ittiin injifatame abbootiin koo hundumtu isaanii abbootiin koo darbanis ta'e ganaa fuula duratti kan ka'an seexana isaanii daabiloosii kan isaaniidhaan qoru kan isaan ittiin injifatanii gadi of qabummaa gadi jechuun sorganummaa qabadheetanii fuuldura keetti dhiyaadha jedhe. Kanaaf abbootiin keenya kan akka qulqulluu abbaa Maqaariyaas namni jedhamullee seexanni daabiloos maal ittiin jedhe yaa abbaa Maqaariyaas ati kan ittiin nu injifatte waan biraa miti ati kan ittiin nu injifatte
gadi of qabummaadhaan gadi jechuudhaan ittiin jedhee gaafa kana seexanni garuu kan akka itti dadhabe maaliif yoo jettan akka inni gadi jechuu isaa sanarraati akka inni ol jedhuuf annama cimaa annama beekaa akka inni ofiin jedhee seexan akka isa goomsuuf laphee gara jabinaasa keessa kaa'u barbaade jennaan waaqayyoon irraa si haa fageessu waaqayyoo fuulduratti ammayyuu gadi hin jenne ganaan kana caalaatti gadi jedhe kiristiyaanummaan keenya waaqayyoo fuulduratti gadi jechuun keenya har'a yeroo lubbuudhaaf fuudhinaan jirru waaqayyo irratti gadi hin jennu yoo ta'e guyyaa boodaa sana eegamsa guyyaa boodaa sana jalaa ooluu dandeenya. Egaa gara dubbii kootiitti tokko lama jedhee tarreessuuf seena. Inni jalqabaan namni waaqayyo fuulduratti kan inni dhiyaatu walumaa galatti waaqayyo fuulduratti ala sadii dhiyaanna. Waaqayyo fuulduratti ala sadii kan dhiyaannu ala lama kan dhiyaannu murtuudhaaf dhiyaanna. Si'a tokko garuu kan dhiyaannu dhiifatama cubbuu kan hojjenne sana yoo dubbiin nuuf galteetti yoo taate yoo ogummaan amantii ogummaan hafuuraa nuuf galeera yoo ta'e dhugaadhumatti waaqayyo keenya duukaa bu'ee badiirraa gara jireenyaatti cubburraa moo gara qulqullinaatti oluuf qaburraa moo gara gadi of qabutti waaqayyo irratti dhiyaanneerra yoo ta'e inni jalqabaan yeroo fuudhinnaaf lubbuudhaan jirru waaqayyo fuulduratti dhiyaanna jechaadha. Egaati abbootiin keenya warri waaqayyoon waaqessanii waaqayyo wajjin adeemsi isaanii warri ta'ee jireenyi isaanii hafuuraa waaqayyo wajjin kan adeemanii waaqayyo fuula duratti mucaan namaa si'a sadii dhiyaata. Si'a sadii keessaa inni jalqabaan yeroo fuudhinnaaf lubbuudhaan jirudha. Egaati waa'ee isa kanaadhaa qulqulluun Phaawulos waaqayyo ani akkamittiin fuula kee duratti dhiyaadha. Ani akkamittiin fuula kee duratti dhiyaadha. Amma kan barbaachise kanaadha. Faarfannaa keenya keessatti tajaajila keenya keessatti hojii mana kiristaanaa hojjennu keessatti kan barbaachise kanaadha. Yaa waaqayyo maal fudhadheetanii fuuldura keetti dhiyaadha. Kanan qabadhee dhiyaadhu tokkoof tokko gadi of qabummaadhaa jedhe. Tokkoof tokko kanan fuula kee duratti qabadhee dhiyaadhu gadi of qabummaadha gadi jechuudha. Yoggoon gadi jedhu moo ati walla qabdaa ati nama guddaa na taasistaa jedhe qulqullichi Phaawulos. Egaati waa'ee qulqulluu Phaawulos yogguu dubbatu maal jedhe seetanii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 13 gubbaarratti waan cimaa tokko dubbate. Yaa Waaqayyo waa'ee mootummaa keetiidhaaf jennee waa'ee jireenya bara baraatiif jennee waa'ee mootummaa keetii isheen dabarre Yerusaalem qulqullittii sana argachuudhaaf jennee addunyaa kana keessatti ni arrabsamne addunyaa kana keessatti hin jibbanne addunyaa kanaaf iyyuu deebii tokko hin deebisne addunyaan kun biyyoo keetti gara keetti nu deebisuudhaaf kan nu harkifte garuu nuti addunyaa kana gaafa isheen nu harkistu humna keetiidhaan keessaa baanee waa'ee keetiidhaaf jenneetu gataa addunyaa kanaa taanee jedhe. Gataa addunyaa kanaa taanee jedhe. Gataa addunyaa kanaa taanee jechaa maal jechaadha? Waa'ee keetiif jennee hunduma isaa obsinee waa'ee keetiif jennee jireenya addunyaa kanaa obsinee yoo fuula kee duratti hin dhiyaannu yoo ta'eesi yoo si wajjin hin deemnu yoo ta'eesi jireenya tokko yoo qabnu fuula kee duraatii jedhe. Egaati mee akkamitti waaqayyo irratti dhiyaatu sin? Gaafa faarfattan gaafa lallabdan mana kiristaanaatti yogguu deemtan hawaasa keessa gaafa deemtan gaafa mana kiristaanaa dhuftan obboleessi keessan obboleettii keessan abbaan keessan haati keessan dhufaniidhaaf firri keenya dhufeedhaaf dhumna moo dhugaadhumatti laphee irraa kaaneetu dhumna laata? Achitti dhufuunis maal nama fayyada kan jedhu sitti dhumna. Egaati qulqullichi Phaawulos kuni nama baay'ee hamaa ture. Kanaaf waa'ee kanaa gaafa dubbatu maal jedhe seetanii Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 34 gubbaarratti waan cimaa tokko dubbate. Waaqayyo warra waame dadhabbii isaan irraa isaaniidhaan boqochiisuudhaaf isaaniidhaan waamee jedhe. Qulqulluun Phaawulos namni jedhamu kuni baay'ee nama hamaa baay'ee nama hojii jallinaa hojjechaa ture. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni ijoollee isaa badiisa ijoollee isaatiin hin barbaanne du'a ijoollee isaatiin hin barbaanne ari'atamummaa ijoollee isaatii kan hin barbaanne mana isaa keessaa gadi ba'anii ibidda bara baraatiin nyaatamuu isaanii kan hin barbaanne kottaa ijoollee koo kottaa nagirarraa maqaa koo waamaa ani immoo dhiifatama cubbuun isiniif godhaa gaafa isin gara kootti natti dhiyaattan seetanni dhaabulos immoo isinirraa fagaataa garuu gaafa isin isinitti dhiyaattan inni immoo dachaa ta'e isinitti dhiyaata kanaaf iyyuu dhaabulosin morma garuu gara kootti dhiyaadhaa jedhee kan ijoollee isaa waan gaafa kana dubbiin kun isaaf galtee qulqulluun Phaawulos gara nama Waaqayyoo kan ta'e gara qulqulluu Anaaniyaasitti nama dhiyaate ture. Isa fuuldura garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucaan durboo Maariyaam akka jedhe guyyaa gaafa jimaataa warri kaanii waan hin deebineedhaaf
warri kaan waan mootummaa kun arganneedhaaf na fannisanii warri kaan waananii jireenya bara baraa isaaniidhaaf kennuudhaaf jireetanii biyya lafaa kana irratti mul'anne addunyaa kana gubbaa irratti akkuma tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 3:3 gubbaa irratti qalbii Waaqayyoo hojii seexanaa hojii diiyaabiloos isaan dhoksaadhaan hojjetu isaan hammeenyaatiin hojjetu sana diiguudhaaf isa balleessuudhaaf mul'ate jedhee Yohaannis abbaan wangeelaa Yohaannis abbaan ergaa Yohaannis abbaan mul'ataa Yohaannis abbaan kadhannaa giiftii keenya maaramii sanee Golgotaa kan barreesse Yohaannis kadhannaa biyya baartositti durba maaramii kadhattee kan barreesse akkas jedhee kan dubbate qulqulluu Phaawulosidhaan isa akkas jedhe warri kaan waan hin deebineef na ari'atanii ati garuu maaliif na ari'atta adoolessa gaafa shaniidhaa mormii keessee biraan akka jettu hin beektu anuma safarnifame kana waa'ee koo lallabdee waa'ee koo barsiistee jedhe dhugaadhumatti namoota addunyaa kana keessatti hin deebine waa'ee amantii irraa gaafa isaan kufan waa'ee qurbaana irraa gaafa isaan kufan faarfannaa irraa gaafa isaan kufan lallaba irraa gaafa isaan kufan itti maadeegoo yoo inni dide garuu isa duukaan bu'in gara gooftaatti dhiyaatu diiyaabiloosiidhaan mormaa jedhamee jira waan ta'eef gaafa gara qulqullichi Phaawulosis gara mootii moototaa ilma dubaroo maaramitti gaafa dhiyaatu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi durboo Maariyaam akkasittiin jedhe yaa Waaqayyoo ani hojii kee hojjechuudhaaf jedheetanii waamame kan na waames nama miti situ na waame amma dhugaadhumatti kan nu waame nama seetu sin kan isin waame nama seetu sin kan isin waame Waaqayyo akka ta'e beekaa gaafa faarfattan gaafa qurbaanatti dhiyaattan gara mana Waaqayyootti gaafa dhiyaattan akka Waaqayyo namoota irra bulee abbootii irra barsiisota irra bulee mana Waaqayyo keessa gaggeessitoota mana Waaqayyo irra bulee akka inni isin waame beekaa garuu gaafa sana dhageessanii deebitan yoo taate dubbiin isin hin galle eekamsa guyyaa boodaa sana jalaan olle waan ta'e kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhee ani bodeessa sin baasuudhaaf jedheetan gara biyya lafaa kana dhufe cubbuu keessan hundumaa yoo Addaam irraa kaastanii kan isin hojjettan maraa isiniif dhiiseera ammaan booda garuu ayyaana Piraaqilaaxoos guyyaa 50ffaa booda afurri qulqulluun dhufee barattoota korra bu'ee waa'ee koo dhugaa ba'anii waa'ee mootummaa kootii lallabanii jennaan kanaan booda yoo cubbuu hojjettaniidhaa cubbuu keessan isinitti gaafatama kanaaf booda bilisa sin baaseera jedhee kan dubbatu waa'ee kanaaf jechaadha gaafa gara qulqulluun Phaawulos akkas jedhe yaa Waaqayyoo an gara keetti dhiyaadheera seexanni diiyaabiloos garuu baay'ee na qoree seexanni diiyaabiloos garuu baay'ee na dhiphisee jedhe gaafan dubbii kee barsiisuudhaaf gaafan deemu mataan kun na nyaata ture cinaacha koos na waraana ture yaa Waaqayyo akkamiin godhaa jedheetu Waaqayyoodhaan ala sadiidhaa subaa'ee galee kadhate egaa mee yaada osoo dhukkubsatu lallaba osoo dhukkubsatu barsiisa amma sin osoo qormaata isinitti gaafa dhufu gaafa dhukkubsatan mana waltummaa gara mana kiristaanaa deemtu mee yaada gara mana Waaqayyoo dhuftanii abbootiin lubootaadhaan abbaa kan jijjiirranaa keessanii abbaa koo na dhukkubaati abbaa koo dibata na dibaa abbaa koo kadhannaa biratti irratti seexanni diiyaabiloos kadhannaa na dadhabsiisee akka hin kadhanneef jilba koo laaffisee abbaa koo naaf kadhadhaa jettanii amma kadhattu beekaa subaa'ee galee kadhatee jedha gaafa qormaatti gulitti jamtu gaafa qormaatti isinitti cimu akka Waaqayyo isinitti dhiyaatee jiru beekaa gaafa qormaatti isinitti cimu sana yoo jabaattanii waan guddaatti baatu garuu namni jabaatee dhaabbachuudhaa baate akka malee kufa jechaadha akka malee nyaatama jechaadha kanaaf egaa qulqullichi Phaawulosis yeroo ala sadii gaafa inni kadhatu gooftaan Yesuus Kiristoos akka mul'ataan itti dhufe akkasitti jedhe ati waan baay'ee na kadhatte waan baay'ee si natti himte garuu hojiin koo hojiin hafuuraan dadhabbii malee waan hin hojjetamneefi qormaata malee waan hin hojjetamneef ergamaa seexanaa kan ta'e ergamaa diiyaabiloos akka inni siin qoru walumatti sitti ramade lubbuu keetti garuu hin bu'u foon kee garuu hin qoraa jedhe meegaa erga foon kee qorate jedhe mee osoo nu ta'e akkam taana laata amma osoo fayyaa qabnu Waaqayyo nagaa nuuf kennee jiru fayyaa guutuu nu kennee jiru hamman keenya tolkan ka'ee riba keessaa ka'ee kadhata namni keessumaa keessatti kadhata halkanii laafa sinitti fakkaatiin namni halkan ka'ee hin kadhanne nyaatamaa jedhanii caafamee jira waan ta'eef qulqulluun Phaawulos illee Roomii boqonnaa 13 lakkoofsa 6 hanga 8tti gaafa dubbatu yeroon kun yeroo itti ribaa dammaqannu akka ta'e beekaa
yeroo rakkinaaf yeroo dhiphinaa sun darbeera. Amma garuu hirriba fuudhitti dammaqaa Waaqayyoon yaadadhaa jedhee caafee jira waan ta'eef jecha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos qormaata kanaan dhiphina kanaan rakkina kana keessa taa'ee mootii moototaa jabaa jabdootaa kadhate. Meegaatii anaaf isinis bara xumuraa kana keessa immoo jiraachaa jirra. Sa'aatiitti biyya lafaa kun dhumee, sa'aatiitti addunyaan kun hundumtuu dhumee, raajii xiqqoo tokkitti hafe. Raajiin xiqqoo tokkitti hafe garuu bara qulqullaan Giyoorgisiifaa wareegaman, bara wareegamtu Arseemaanfaatti wareegaman, bara qulqulluu Phaawulos faa, Phexros faa, qulqulluu Maatiyos faa, qulqulluu Luqaas faatti wareegaman kan caalu namni bara sana keessa jiraatu immoo jedhanii abbootiin kan barreessanii ka'an. Abbootiin keenya barreessanii kan ka'an. Wareegamummaan isaanii namni amantii isaatti jabaatee dhaabbate. Namni kadhannaatti hojii hafuuraatti mana Waaqayyootti deddeebi'ee jabaatee dhaabbate. Wareegamummaan isaanii sanyii kan qulqullaa Giyoorgisiifaa, wareegamtu Arseemaa fa'aa wajjin barreeffamaa jedhamee caafamee jira. Kanaaf bara akkasii kana keessa isin immoo akkamittiin kadhachaa jirtu? Akkamittiin mana Waaqayyootti deddeebi'aa jirtu? Akkamittiin jabaachaa jirtu? Akkamittiin qurbaanatti dhiyaachaa jirtu? Yoo isiniidhaaf gadi dubbiin amantiidhaa isiniif haa galu. Maaliif jennaan raajaa Waaqayyoo kan ta'e Ermiyaas rakkinni hamaan ni dhufaa, dhiphinni hamaan ni dhufaa, yaaddoo hamaan ni dhufaa, namni rafuu, namni gara Waaqayyootti hin dhiyaanne ni nyaatama. Gara Waaqayyootti garuu umurii ijoollummaa isaatti immoo gara Waaqayyootti hin dhiyaanne yoo ta'e immoo yeroo dargaggummaa isaatti irra jirutti akka jechuun immoo ijoollummaa keetti dhiisii dargaggummaa keetti Waaqayyoon nyaadhu jechuu isaa miti. Akkas jechuun umurii irra jirtu umuriitti dubbii Waaqayyoo dhageessi jechuu isaati malee akkas jedhe. Ijoollummaa keetti yoo si afateera ta'e dargaggummaa keetti dhiyaatu. Dargaggummaa kee keessa immoo dubbii Gooftaan dhageenye yoo ta'e, dubbii Gooftaan dhageessee qalbii keenya jijjiirranne yoo ta'e, hin kadhanne hin soomne, hojii gaarii hojii gadi of qabummaa Waaqayyoo irratti hin hojjenne yoo ta'e, Waaqayyo fuula duratti hojii gaarii hojjedhu. Rakkinni hamaaf birraa hamaan akka dhufaa jiru hin beektu jedhe. Matsaafa raajii Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 hanga 13 irratti jechaadha. 11 hanga 13tti. Kanaafi akka kanatti jabaatee dhaabbatee qulqulluun Phaawulos waa'ee Kiristoosiif bela'ee, waa'ee Kiristoosiidhaaf dheebotee, waa'ee Kiristoosiidhaaf jecha gidiraa hedduu arge. Isaanoo gidiraa amma kana arganii warrumtu kitaaba qulqulluu kana akka barsiifnu, waltajjii kanarra dhaabbannee akka faarfannu, akka lallabnu, seerri qulqulleessaan geggeeffamee qurbaanatti akka dhiyaannu isaanoo qormaata amma kanarra ga'anii gara Waaqayyootti dhiyaatanii. Isin immoo akkamitti Waaqayyootti dhiyaachaa jirtu? Anaaf isin immoo akkamitti dhiyaachaa jirra? Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf guyyaan kaatiin, baran kaatiin, sa'aatiin kaatiin, sa'aatii dubbii Gooftaatti dhageessanitti, gara dubbii Waaqayyoo dhageessanitti gara Waaqayyootti dhiyaadha. Yoo abbaa qalbii jijjiirranaa qabdutti abbaa qalbii jijjiirranaatti dhiyaadha. Abbaa qalbii jijjiirranaa baafadhu. Abbaa qalbii jijjiirranaa keerraa immoo fagaattee jirte yoo ta'e immoo gara abbaa qalbii jijjiirranaa keetitti dhiyaadhu. Abbaan wanoo garuma qalbii jijjiirranaatti akka hin seenneef lapheen koo jabaatee jira. Maaloo naaf kadhadhu jedhi malee baricha akka isa durii teesseetanii akka salphaatti hin ilaalinaa. Bor waan dhufuudhaaf jiru maal argaa jirtaa jedhamee caafamee jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa karaa adda biraa gara Waaqayyootti dhiyaachuu jechuun Waaqayyoon sodaachuu jechaadha. Faarsaa Daawit 25 lakkoofsa 12. Faarsaa Daawit 25 lakkoofsa 12 gubbaarratti qulqulluun Daawit akkas jedhe. Namni Waaqayyoon sodaatu eenyu jedhe. Dhuguma namni Waaqayyoon sodaatu eenyudha? Yeroo faarfatu, yeroo lallabu, gaafa qurbaanatti dhiyaatu, mana Waaqayyootti gaafa dhiyaatu, gara abbaa qalbii jijjiirranaatti gaafa dhiyaatu namni Waaqayyoon sodaatu eenyudha? Waaqayyoon sodaachuu jechuun immoo maal jechuudha? Akkasumatti arraba keenyaa Waaqayyoon sodaachuu jechaadha. Akkas miti. Ani jedhe qulqulluun Yaaqoob namni Zarug. Qulqulluun Yaaqoob namni biyya Zarug akkas jedhe. An jireenya koo keessatti waan gurguddaa sadiin sodaadha jedhe waa'ee sodaa gaafa qaba. Akkuma abbaan keenya Daawit harmeen koo cubbuudhaan na ulfootti, harmeen koo cubbuudhaan na deeksee, ati garuu yaa Waaqayyo cubbuu koo naaf dhiisee, ati garuu yaa Waaqayyo gaarummaa keenyatti argisiisi jedhee erga gara Waaqayyootti deebi'ee garuu hojii seexanaa hojjechaa ture hundumaa irraa isarraa fagaatee dadhabbii isaarraa gara ximinaatsaatti hojii gaarii hojjete maraan manni kiristaana tawaahidoo ortodoksii
addunyaa kanarra jirtu marri tawaayiduu jechaan walumaa galatti amana kiristaanaa waliin walumaa waaqayyo nama ta'e namni immoo waaqa ta'e kan jedhu jechaan mana kiristaanaa tawaayiduu ortodoksii mara keessatti faarsaan isaadhaa sirna qulqulleessaa irratti kan faarfatamu addunyaa marratti jechaan kan faarfatamu namni kun akkas jedhe namni waaqayyo sodaatu eenyu jedhe waa'ee kana qulqulluu Yaaqoob gaafa kaasu maal jedhe seetanii an jireenya koo keessatti waan gurguddaa sadii sodaadhaa jedhe inni waan gurguddaa sadii jedhe isin immoo maal sodaadha inni jedhe immoo maal laata kan inni akkas jedhe qulqulluun Yaaqoob osoo Phaaphaasiin biyya Iskindiriyaadhaan sirna qulqulleessaa gaggeessaa jiranii osoo isaan qiddaasee qarrasaa jiranii harmee isaarraatti gadi bu'ee gara qurbaanatti dhiyaate gaafa kana gaafa isaanii qurbaana irraatti gaafa deebisuudhaaf gaafa jedhanii isaa namni kun iyyama waaqayyooti malee namni kun fooniidhaaf dhiigaan dhufe miti namni kun hafuura qulqulluun gara waaqayyotti dhiyaate isaa manitti sinaa jedhe Phaaphaasiin gaafa kana hafuurri qulqulluun gaafa qurbaanatti dhiyaatu yogguma sanarra bule amma gaafa qurbaanatti dhiyaatan waan salphaa saditti fakkaate seexana keenya diiyaabiloosiidhaan tokko kan ittiin injifatu qurbaana beeka yoo beekneef yoo sodaanneef maal akka inni ta'e yoo beekneef jecha beektu warri misiraatii keessatti baratan waan ta'eef jecha gaafa kana akkas jedhe waggaa torba keessatti waggaa torba jechuun umurii isaa waggaa torba guutee gaafa waggaa 12ffaa ga'u kitaabilee kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa kakuu duraaf kakuu boodaa jechaadha guutummaa isaadhaa andimtaa wajjin baratee xumure andimtaa wajjin jechaadha hiikoo isaa wajjin baratee xumure namni kun gaafa dubbatu maal jedhe mucummaa isaatti gaafa waggaa sadii hafuurri qulqulluun gaafa irra bulu an jireenya koo keessatti waan gurguddaa sadii sodaadhaa jedhe inni tokko gaafa fuula waaqayyoo duratti dhiyaadhu jedhe gaafa fuula waaqayyoo duratti dhiyaadhu jedhe gaafa faarfannu akkamitti waaqayyoo duratti dhiyaanne sodaannaa gaafa mana waaqayyoo mana kiristaanaa yogguu deemnu gaafa mana waaqayyootti deddeebinu akkamitti deddeebina laata mee laphee keessan keessa sagantaa alaalama mee gara laphee keessanitti deebi'aa alaala waaqayyoon fuula duratti dhiyaadha gaafa kana baay'een sodaadha yaa waaqayyo gara mana keetitti gaafa dhiyaadhu qulqullummaa maalii qabaatteetanii gara mana keetitti dhiyaadha gaarummaa keetiidhaaf malee jedhe dhugaadhumatti hojii keenya sakamiin yaadne seetan gaarummaa sataadhaan malee jechaan garuu immoo hojii amaanii jirte jettee mana waaqayyo irraa amma fagaatin gaafa cubbuu hamma gadi hojjetu hamma kamiyyuu hojjetu gaafa hojjetu garuu gara mana kiristaanaa fudhadhuu godhu gaafa dhuftu garuu dana kaa'ee galii malee deebitee immoo fudhattee galii cubbuu kee waan hojjechaa turte sana yaadadhu bara jireenya kee keessatti waaqayyo duratti irraanfatamu waan ta'eef garuu isaa gadi gaafa waaqayyo duratti dhiyaatu cubbuun keessi dhiifama waan ta'eef innis kana hundumaa taa'ee kan yaadee barreesse waa'ee ofii isaatii duwwaaf miti dhaloota eegarruufanii jedhe Yaaqoob lammiin jiru barreessee kaa'ee jechaadha. Inni lammaffaan immoo akkas jedhe gaafa murtoon laatamtanii fuula kee duratti dhiyaachuu sodaadhaa jedhe gaafa murtoon laatamtu sana fuula kee duratti dhiyaadhaa sodaadhaa jedhe yeroo sanatti amma namoonni baay'een ni bu'u yaa waaqayyootu addunyaa kana keessatti hin uumamin namni irra ta'e maal ta'a ture gaafa gara mana kiristaanaatti dhiyaadhaa gaafa nun jedhanii lapheen keenya jabaatee gaafa sana dhiyaachuu dinnee maal ta'a garaa itti galameessaa dhageenyaa keessaa osoo hin bahin akka bishaanii dhangalaanii irra osoo ta'ee uumamuun keenyas addunyaa kana irratti utuu afeeratee maal ta'a jedhanii boo'u boo'ichi isaanii kun garuu gatii hin qabu jedhe boo'ichi keenya isa gaafa sanaaf osoo ta'e har'a yeroo lubbuudhaaf fooniidhaan jirru haa boo'u kiristaanota. Gaafa sana murtoo guddaa laatama waan ta'e kan murteessu immoo hundumaadhaaf hojii sun hojjettan guutummaadhaaf laatama beekaa hojii nuti hojjennu guutummaadhaan laatama waaqayyo irraatti maal qabna waaqayyo fuulduratti yogguu ayyaanni maal kaanne jennee kan deddeebinu sanaafiidhaan beekaa gaafa kana sasadaffaa irratti immoo akkas jedhe gaafa foon koodhaaf lubbuun koo addaan baatuun sodaadhaa jedhe gaafa foon koodhaaf lubbuun koo addaan baatuun sodaadha jedhe dhugaadhumatti fooniidhaaf lubbuun nama addaan ba'uun baay'ee nama sodaachisa amma gaafa namni tokko foon isaa lubbuu isaarraa gaafa addaan baatu waan salphaatti fakkaata waan laayyootti fakkaata hojii gaariin qabu yoo ta'e maal fayyidaan isaa yogguu fooniidhaaf lubbuudhaan jiru mana waaqayyootti deebi'uudhaaf qaxaroo qaba yoo ta'e beellama qabata yoo ta'e torbaarraan dhufa jedha torbaarraan dhufa darbanarraan dhufa jedha
Osoo makanaan deddeebi'u barri isaa irratti nuuf yoo kadhatee maal fayyidaan isaa mana waaqayyootti dhiyaachuu jechuun yeroo booniidhaaf lubbuun jiran sa'aatii dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'anitti dhiyaachuu jechaadha. Innis kanan sodaadha. Murtoon sun murtoo cimaadha waan ta'eef jedhe. Yesuus kiristaanotaa murtoon cimaan sun murtoon guddaa sunii fuuldura keenya waan jiruuf waaqayyo duratti waan dhiyaachuudhaaf jirruudhaaf akkamittiin dhiyaannu ree? Har'a yeroo fooniidhaaf lubbuudhaan jirru gaafa dhiyaattan kana waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Amma gaafa teessan akka kanatti ganama barii sirna qulqulleessaa abbootiin keenya sa'a 9 irraa kaasanii osoo hin dadhabne osoo hin jedhin kadhannaa gochaa turan yommuu sirna qulqulleessaa arga seenanii gaafa sabala qulqulleessaa fudhattanii yagguu mana kiristaanaa keenya isin eebbistee nagaadhaan galaa gaafa jettu gaafa galtanii teessanii dubbii waaqayyoo kana gaafa teessanii dhaggeeffattan kan waan kasartan isinitti hin fakkaatin. Bu'aa dachaa keessaa dachaa buufachaa jirtu. Gaafa isin garuu dhaquudhaaf jettanii gaafa isin kaatan gaafa isin mana waaqayyootti dhaquudhaaf jettanii gaafa isin mana waaqayyoo irraa gaafa isin haftan yaa waaqayyo namichi kun mana keetti ka'uudhaaf jedhee laaggaamee gara mana keetitti ka'uudhaaf jedheetu beellama namaaf jedheetu ati kanaaf jedhee tan galmeessitee ergamaan nimiisa keenya jiru ergamaan dukkanaa sun hin barreessa beekaa. Ergamaan mirga keenya jiru Muhammad sadeenya dubbii gooftaa dhaggeeffachaa jirru kana dubbii fayyisaa keenyaa keenya dhaggeeffachaa jirru kana galmeessa. Galmeen kun hanga xumura biyya lafaatti galma. Kanaaf fuula waaqayyo duratti dhiyaachuu waan salphaa miti jenne. Hingaanni kun inni sadaffaan waaqayyo duratti dhiyaachuu jechaan dadhabbii keenya irraa gara ciminaatti dhiyaachuu jechaan. Dadhabbii yogguu jennu jireenya foonirraa gara hafuuraatti jireenya darbuudhaa gara saddabarree jireenya biyya lafaa isa gubatee baduu isa tokko kanaa sagatii hin qabne isa namansifamne kanarraa gara mootummaa waaqayyo isa bara baraatiin jiraatu akkuma raajaa waaqayyo kan ta'e Isaayyaas sagaleen waaqa keenyaa baraatiin hanga baraatti jabaattee dhaabbatte akka inni jedhe sagalee waaqayyo isheen jedhamte sun baraa hanga baraatti jabaattee kan dhaabbatte sun amma naafsiin dhaggeeffachaa jiru dhugaadha. Samii kanaa yoo jettanii samiin kun ganaa gubatee bada. Lafa kanaa yoo jettan samii lafi kun ganaa gubatee bada. Sagalee gooftaa keenyaa duwwaatu bara hanga baraatti jabaatee dhaabbata. Kan namni ilaalee jabaatee yoo dhaabbate mootummaa waaqayyoo ni argata. Fuuldura waaqayyootti dhiyaachuu jechaanis akkasii jechaadha. Isaan keessaa abbaa Martiyaanos namni jedhaman jiru. Namni cimaan monoksee baay'ee cimaan monoksee baay'ee guddaan monoksee baay'ee kabajamaan monoksee baay'ee ulfaataa kan ta'e namni guddaan namni cimaan kuni namni kabajamaan kuni namni eebbifamaan kuni dhugaadhumatti guyyaa tokko seexanni daabiloos seexanni hamaan isa qoruudhaaf isa dhiphisuudhaaf gara isaatti dhiyaateera. Eenyurra immoo buleessatti dhiyaate yoo jettanii dubartoonni ejjitoonni tokko walitti qabamanii gaafa isaan walitti qabamanii abbaa kana dhannee dogoggorsinaa abbaa kana dhannee gufachiisnaa monoksee kana dhannee gufachiisnaa eenyu nu keessaa dhannee dhaqee nu gufachiisuu danda'u jedhan seexanni daabiloosiin isaan keessa bulee jechaadha. Sana hojii seexanaa hojjechaa jiru waan ta'eef yogguu kanatti nuti hin dandeenyu jedhan dubartoonni baay'ee jechaadha. Garuu dubartattiin tokko isaa dhaqee dogoggorsaa dhaqee gufachiisaa hin jette. Yogguu kana abbaan Martiyaanos maal jedhan seexanni akkas jedhan wangeela lallabanii kadhannaa isaanii godhatanii iddoo kadhannaa isaanii mana isaaniitti deebi'anii galan. Gaafa isaan deebi'anii galanii amma guyyaa kana dhaqee dogoggorsu yoo guyyaa kana dogoggorsuudhaaf dhaqee deemee namichi kun shisheen dogoggoru dhaqee halkan dhaqee dogoggorsaa jedheetu halkanii seexanni isheerra bulee dhugaa bahee seexanni jechaadha. Laphee ishee qabatee gaafa kanaa osoo isaan ta'anii waaqayyoon kadhachaa jiranii mana dhaqeetu seexanni isheerra bulee foon ishee keessa bulee mana dhaqeetti qosoqqose. Gaafa isheen dhattee manatti qosoqqostu eenyudha jedhaniitu gaafatan. Ana keessumaa waaqayyoo bineensi na nyaachuudhaaf jedhee jennaan mana keessan qosoqqosee ittiin jetti. Ogummaa seexanaa beekaa maal jedhe seexanni qulqulleessi Phaawulos ergamoonni dukkanaan ergamoota ifaa fakkaatanii gara keessan ni dhufu. Kanaaf yoo kan dogoggorree bakka hin gufannee of eeggadhaa jedhamee barreeffamee jira waan ta'eef jechaadha. Yogguu kanatti gaafa seexanni daabiloos akkasittiin jedhu foon ishee keessa bulee abbaan kun raawwatanii harmootii kan jedhamtu shamarran kan jedhamtu galma isaanii keessa seenanii seentan beektu. Kadhannaadhaan nama murtaa'ee nama jiraatan ture. Gaafa kanaa waa yaadan yoo ol seensisuu dhiise
yoon barsiisuu dhiise waaqayyo na gaafata keessummaa simatteettaa jedhee turuuf yoon Maatiyoos boqonnaa 25 na gaafata. Yoon barsiisise immoo waaqayyoon kadhateetanii gargaarsa waaqayyootiin injifadhaa jedhan galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Yeroo kanatti akkuma jedhame soorseetti gaafa kana shittoo uffaa foolii gaarii qabu fooliin sun immoo mootummaa waaqayyoo osoo hin ta'in fedhii fooniidhaaf jireenya fooniif kan nama kaasu mana sana keessatti biifte. Gaafa kana shittoo kana biiftee jedhanii tusaanii shittoo sabbootiin biifaa jedhanii ebedda qabsiisanii erga ibidda bobeessanii booda miilla isaanii irra kaa'anii miilla isaanii guban. Gaafa sana shittoon sun maal ta'e fooliin isaadha. Gaafa dhiigni miilla isaanii irratti gadi coccoobu shittoon sun fooliin isaa hin badi. Dhiiga isaaniitu maal ta'e foolii dhiigaa jedhee shittaa kenne waan ta'eef jechaadha. Eeyyii akka kanatti cimina isaaniitiin gaafa isaan kana taasisan maal jette seetan irree abba kottaa arrabnaa jette. Irrabna rakkoon qabnu jedhe jaarsis akkamittiin immoo rabna jennaan kottaa fiira rabnaa jennaan lakki siree irra rabnu kottu ebedda qabsiifneetu ebedda kanarraa rabna ibidda bobaa kanarraa ittiin jedhe abbaan kun. Gaafa kana maal abba kun olleen ta'u maal akkamittiin abiddi kun ta'a abidda kanarra rabnu siree kanarra rabna malee ittiin jette. Gaafa kana qulqulluun abbaan keenya abbaa Martiyaanos ati abidda kana sodaatte. Ati abidda kana sodaatte. Abidda cimaa garuu fuula kee dura jira. Abidda hin dhaamne sun kan nama nyaatu sun raamuun isaa kan hin dhaamne. Sa'aatii 24 guutuu kan nama gubu kan hin dhaamne sun garuu jira. Maaf isan sodaanne abidda jaan argamu kana maaf sodaatte jennaan yeroo masanatti afuurri ejjaa irra bude sirriyyee irraa ciraanee humna waaqayyoon kiristaana taate galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Eeyyee waaqayyotti dhiyaachuu jechaan kanaadha. Amma addunyaan kun gatii qabu addunyaan kun bu'aa qabu garuu waaqayyotti dhiyaachuu jechuun gara waaqayyotti deemuu jechuun jireenya ofii waaqayyo wajjin taasisuu jechuun bu'aan isaa kana jechaadha. Adeemsi isaa kana jechaadha. Jireenyi isaa kana jechaadha. Eegaatii dhugaadhumatti akka kanatti gaafa isheen gara waaqayyotti dhiyaattu maal jedhan seetanii harmootiin sila seetanii daabiloos isaan irra bulee ture dubartoonni suni mee kottaa dhanneetu monoksee kana ilaalla mucaa kana sirna ilaalla gaafa jedhan isheen boqottee jirti. Gaafa kana kadhannaa isaaniitiin gaafa kaasanii dhuguma waaqni Israa'el guddaadha kan nama fayyisu jedhanii isaan iyyuu waa'ee gooftaa keenyaa dhugaa ba'an. Waa'een gooftaa keenyaa guddaa. Isin gaafa rakkattan gaafa dhiphattan gara waaqayyotti dhiyaadhaa. Gaafa kadhannaan isinitti irratu gaafa amantiin isinitti irratu gara waaqayyotti dhiyaadhaa. Innoo jabeessee isin dhaaba. Gaafa qormaata gidiraan isinitti dhufu isin qormaata sana keessatti jabaadhaati waaqayyoon kadhadhaa hin sodaatinaa. Waaqayyo keenya guddaa, waaqayyo keenya cimaa, waaqayyo keenya olaanaadha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf warri isatti amanan adeemsi isaanii isaan faana ta'e akka kanatti jabaatanii dhaabbatanii fuula waaqayyoo duratti dhiyaataniiru. Egaa haala yeroo kootiidhaaf jecha malee waaqayyoo fuula duratti ni lammaffaan immoo akkamittiin dhiyaatama. Inni sadaffaan immoo akkamittiin dhiyaatama kan jedhamu yeroon kun waan naaf hin eeyyamneef inni kun immoo hafu. Akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti yeroo biraatti humna. Inni sun garuu hiikoo isaadhaaf dhoksaan dubbichaadha. Walumaa galatti isa lammaffaaf sadaffaarra yeggoon darbuu gara waaqayyootti namni dhiyaatu walumaa galatti maal argata kan jedhu qabxii afuran kaasee isiniif ibsa. Qabxii inni jalqabaa waaqayyo duratti namni dhiyaatu ni eebbifama. Amma namni gaafa gara mana waaqayyootti dhiyaatu gaafa adeemsi isaa waaqayyo wajjin ta'u jireenyi isaa mana waaqayyo keessatti waaqayyo faana isa ta'ee gaafa deddeebi'u ni eebbifama. Isa duwwaatu eebbifama miti jireenyi isaa ni eebbifama. Inni gaa'ilatti adeemu gaa'illi isaa gaa'ila milkii ta'ee isaaf eebbifama. Inni barnoota isaa keessa jiru barnoota isaa isaaf eebbifama. Laphee qulqulluun